Ashama harka fuudhee hordoftoonni abduu moobaayila biyya jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga irra deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan. Eeydota Joohar guututti hidhuun akkasuma qeerroo Jooharitti dhihaatan warra isaa waliin suuraan kaa'amee mul'ate kan isaa waliin viidiyoodhaan mul'atan hedduun isaanii hidhamanii jiran jedhama. Wanni kun hagaraa guyyaa 4 guutuu guyyaa 5 guutuu callifameeti kaleessa kan dubbatame jechuudha. Amman tana bal'inaan karaa social media garaagaraatiin dubbatamaati jira. Mee waa'ee kanaatti waliin ilaalla. Guyyaa irreechaa irratti jechuudha Finfinnee irraa gara hora Finfinnee Arsadee gara Bushooftuutti yeroo deemamuudha kan hidhaman kan jedhamu gaafa san Joohar illee Bushooftuu deemuu dhorkanii eegdota isaa immoo akka hidhanidha. Akkanatti fakkaatutti waan kana fakkeenyaaf Joohar himatu mee kara kenna biyyi haa ufiifuu jeequmsa hamaa haala hamaa keessa jirti dhiini nama akka malee gannaqamaa jira sababa kanaatiin tarii hidhaanis hin dabalamin ajjechaan hin dabalamin jedheeti kara managaati yookiin ammoo karaa keessoodhaatiin ijoolleen kun akka gadhiifamaniif eeyyoo isaallee dabalatee qeerroon kun akka gadhiifamaniif kan cal'ifame natti fakkaata yeroon akkanatti ilaalu jechuudha. Waa'ee kana informeeshinaa qulqulluu nama dhuunfaarraa argachuu hin dandeenye karaa natti fakkaata. Mee ilaala jarri kun ammoo sanitti amanan akka shayxaanaati. Oppodiyoon dhiifamallee naa godhaanii akka shayxaanaati. Jarri amma Oromiyaan guutuun akka Wallaggaa kana osoo ta'ee barbaadan. Amma waan fakkeenyaaf Wallaggaan keessatti uummata keenya duguugaa jiran kan Shawaa keessatti akkana uummata godhaa jiran kan amma namni hedduun fakkeenyaaf yookiin waa'ee shaneedha maarroodha waan jedhamu kana dhugaa siyaa jechuudha namni. Kuni sababa jarri tolfatanii ittiin nama duguugaa jiranidha. Akkana barbaaddi jarri sila amma jarri dhaloota ammaa kana keessatti nama xiqqasho mataa ol qabatee Oromummaa maal jedhu gartee qubee jirereeshinii kana jechuudha kan Joohariin beeku kana kanaan sababdee guututti fixxeeti akka waan kabiraa fakkeenyaaf akka Oromummaa ofii dagatee guddatu akkasitti fakkaata. Jechuun hunda isaa goobanaa gootee dhaloota itti aanu guddisuudha barbaaddi jechuudha. Waan kana waan beekuufidha Joohar waan kana cal'isee natti fakkaata. Mee amma fakkeenyaaf ijoollee miskiina gartee fakkeenyaaf gammoojjii keessa deemtee nama gargaartu karaa seeraatiin hayyamuma isaanirraa baafattee Arafaat Mikaa'el fa'aa qeerroo gumaa qeerroo fa'aa wabii seenaa fa'aa amma ijoolleen tunniin warra isumaa waliin suuraa warra ka'eedha warra gartee Jooharitti haga tokko dhiheenya qabuudha. Ijoollee hedduu beeku yeroo kanas Aleksii Taayyee fa'aa hedduu ijoolleen Harargee irraa kan dhufan Jimmarraa Wallaggarraa Arsiirraa Baaleerraa bakka garaagaraa irraa kan dhufan hedduudha jechuudha ijoolleen kan hidhaa jiran ijoollee jajjaba jedhame gardi kan Jooharitti dhiyaatan kan gaafa ayyaana masqalaa gartee Jooharii waliin mana isaa dhaqanii footoo ka'an akkasuma kan gartee yeroo garaagaraatti Jooharitti dhiheenya qaban hedduun isaanii hidhaa jiranidha. Namni hedduu Joohariin gannuu lakkisanii haga tokko wayyaadha haga tokko wayyaa amma qalbii hamileen jiraata baran akkuma jireenya ofii keessatti namni irra guddaa hamilee jiraatami amma namni siyaasa keessatti lakkoo siyaasaan hamileedhaan ta'u hamilee jiraataa jira jechuudha Oromoon garuu ammayyuu karoorri biltsiginnaadha diinni isiidha qeerroo Oromooti jechuudha. Warra ka amma yoo xiqqashuma rakkinni wahii fakkeenyaaf nama tokko yoo dhahuu barbaada isa agartan juuntaadha ergamaa maaliiti wayyaaneeti maali wayyaaneen akkasii isaan garaftee isaan qadaqqaxe kunoo amma waliin araaramnaa noo araaramii araarama wal kadhataa jiranii jechuudha. Eessayyuu waliin geessan abbaa fi ilma isaan jechaati turre amma durallee gowwaan tokko fakkeenyaaf kan amma biyyoota namaa kana keessa taa'ee juuntaa baballeessaa daaraa godhee dirooniidhaan akkas godhee dhugaasitti hin fakkaatin kunoo uumaa wanni daaraa wal godhanii wal balleessan hin jiru wal kadha kuni waan hamaachuu kiyyaa miti araarri bu'uun waan bareedaadha garuu araara san keessa Oromoon hin jiraanne lakki garas irraa as deebi'ee jara kana ifachuun danda'u jira waliin araarama gaman as deebi'ee kanan balleessaa yoo karoora Oromootti as deebi'uudha ta'e humaa furmaan hin jiruudha malee araarri bu'uu waan nama gammachiisuudha. Kanarratti Jooharis ganama kana barreesseeti ture furmaanni araara qofa kan jedhu katabbii akkasii wahii gabaabduu takka maxxansee ture jechuudha. Kanaafuu wanni Oromoo irratti deemaa jiru waan nama jibbisiisu wanni Oromoo kun dhugaa dubbachuuf yoomuma Oromummaan kun hara galfata yoomuma. Amma barka ammaa kun ifaa jechuudha kan wayyaanee irraa addaati yoo dhugaa feetan wanni karoora Oromootti as deemaa jiru dhaloota ammaa kan ol biqile kana fixeen dhaloota biraa kan ganaa lafaa dhufu akka gartee waan kana dhagarre waan kana haasaa waan dubbataati turan dhaloonni dhufu waan kana beekuu kan ammaa kanas wal jibba malee waan jedhu Abiyyi mataa isaatii yeroo hedda addaatti waan yaada adda addaa keessatti dubbataati ture kana jechuun dhaloota ammaa kana balleessineeti dhaloonni biraa kan dhufu ammoo kan Itoophiyaawii malee gartee an Oromoodha ofiin hin jenne kan Joohar hin beekne jechuun kan Joohar beeku kana finne ummanni kuni gowwaadha. Akkamiin nama kana hunda fixan jechuu dandeessaati gowwaadha ummanni kun uumaan beekan amma Wallaggaan keessatti maal ta'amaa jira mee ilaalaas Shawaa cinaa tokko keessatti maal ta'amaa jira naa hedduu nama jibbisa mee fakkeenyaaf jeequmsa kaasuuf amma nama tokko fa'aa waan isa ijaabsisu kaa jechuun waa hima seera maaltu jira miti waa hima Itoophiyaa san malee waan biraan beekne jeequmsa kaasuuf maali waan rafee wayiiti wanni kaasan kun maali jeequmsa kaasuuf biyya kam jira mee jeequmsa kaasuuf jedhamee kanama hidhu mee biyya kam jira jeequmsa kaasuuf mee hayyaam eedonni Joohar ima eeguudha yoo Joohar asiin bahe isuma dura isa duraan deemanii isuma kana eeguudha mee maal balleeffamee hidhama fakkeenyaaf hayya Arafaat Mikaa'el wabiin gumaan ijoollee hidhaman kunni Aleksii fa'aa
jeequmsa kaasuuf akka isin jettan san ta'e zabanyoonni Jawhar maal ta'aniidhaan kuni haggaamii Jawhar irratti godhamaa jiru. Oromoon ammayyuu hamilee jiraata akkasii dhaga tokko wayyaadha Jawhar gallakkisanii amma jara kaabaatii fi gartee bakka waboon socho'u malee bakki biraa nagaya maal jechuu dandeessaati. Nageenyi wahiitu hin jiru hagar isaanii ala namni biraa kan gartee siyaasaa kan aangoodhaaf maal jedhu tokko haga Oromiyaa keessaa dhumutti nageenyi jiru akka biltsiginnaan beektutti akka oppodiyoon beektutti jechuudha. Wayyaaneen haga tokko qaruu ta'u eeggannaan deemaa turte waggaa 20 gowwaadha jirri kun jaalattanuu jibbitanuu abbaan feetan waan feetan jira argaa jirra kunoo mee amma Jawhar akkuma agartan kana guyyaa afur eedota kiyyatu narraa hidhamee maal ta'ee wanni tokkollee waan hin dubbatin jiru jechuudha. Maaliif Oromiyaa keessa iddoo hedduutti dhiigni namaa gadi naqamaa jira. Sababa adda addaatiin gadi naqamaati jira. Sababa kanaatiin kan biraa hin dabalamin kan jedhuudha callisee natti fakkaata nama yeroon akkanatti ilaalu jechuudha. Jarri ammoo kasa gowwaan keenya as taa'ee jara kaabaa lamaan waliin dhoyte jara kaabaa lamaan akkas ta'u maalidha? Garaa nama nyaata akki Oromoon keessa jiruu fi wanni Oromoo irratti as deemaa jirulleen garaa nama nyaata hedduu dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu garuu wanni tokkottiin eega kaleessa dhagahame booda karaa sooshaal miidiyaa garaagaraatiin feesbuukaa, tiiktook, yuutuubii irratti jechuudha bal'inaan dubbatamaati jira. Kuni waan bareedaadha. Iyyoon kunu barfurmaata. Wallagga kan akkana miidhame iyya kana dhabe tokko dhugaa dubbachuuf. Shawaan kan akkasii miidhame iyya kana dhabe. Osoo Oromoon haguma amma iyyaa jiru kan amma edarraa kaasee akka gaariitti iyyamaa jira jechuudha. Kuni waan bareedaadha. Akkana sagalee walii ta'uun waan bareedaadha. Kana wanni guddoon kanaa jechuudha. Jarri kun nagayaan feetu. Jarri kun tasgabbiin feetu. Akka shayxaanaati dhiiga namaatiin yoo dhiigni namaan jiraanne hin jiraattu jarri kun. Ammallee duraan gartee waan ergamuu wayyaana jalatti ergamuu barteef amma yeroo aangoo argatte kanatti rabbuun of seetiyyuu nama hunda yoo fixellee maaltu na gaafata jechuun wantummaan nama jedhamu kunu maaltu jira maal gaafa kan paarlaamaa irratti Abiyyi ofii isaatii dubbateemi namni kan du'e nama xiqqaadha namni du'e hin jedhina kana caalaa du'aa jira biyya gurguddatte keessatti jedhee afaan ofiitiin kanneen dubbate jechuudha. Kanaafuu karoorri yeroo namni xiqqaadha ka du'e ka jedhamu kana maal karoorfate ka jedhu isin ofii keessanii akkasitti itti yaada. Naa kanaafuu qeerroon hedduun hidhaa jiranii Jawhariin quba qabaadha. Jarri ammoo wanni kana gootuuf yookiin Jawhar akka gartee sodaatee dhiibamee biyya keessaa bahuudha. Amma namni keenyallee tokko Jawhar biyya san keessaa bahuu qaba biyyatti galuun qabu maaroo maali waan jedhuudha. Jawhar biyya san keessaa hin bahuu ni qeerroo fi qarree Oromootii olii miti eega jedhe hin bahuudha. Jawhar hin bahu. Garuu kan hoggansa isaa gaafa inni way gurbaan sun osoo akkas ta'e way gurbaan sun osoo akkas godhuu baatanii jechuurra amma yeroo jiru jabeeffadha. Oromoon gaafa du'e boo'icha bareechuu beeyti kan jedhamu san sirrii ta'uu qabu jechuudha. Kanaafuu Oromoon akkuma gaafa duraa jedhame san iyyata kaarrafuu qaba Jawhariin quba qabaachuu qaba. Eedota maleedha Jawhar kan ta'aa jiru. Homaa rabbiin tokkochi isaa eegu garuu akka namaatitti wabiin homaan jiru jechuudha. Jawhar abdiin kiyya rabbii fi uummata Oromoo qofa bakkuma san jirtitti quba qabaadha. Dhiisaa waa'ee alaamaa galee akkasuma ta'ee maa qabsoo karaa nagaa jedhee Jawhar karaa sirrii jira kan eeggatuu qabu uummataa jechuudha. Hoggansa isaa kan eeggatuu qabu uummata. Jawhar gorsuudhaaf Jawhar sababa tuuluudhaaf nam tokko warra akkasitti deemantu jira. Hin jiru Jawhar amma doodaan ala hin bahu. Ani reeffi kiyyallee Oromiyaa keessaa hin bahu jedheeti jira. Isin achumarratti Oromiyaa keessatti maal godhuu qabna maaliin bira dhaabbatuu qabna qeerroo fi qarreen Oromoodha Jawhariin bira dhaabbatuu qaba jechuudha. Oppodiyoon tasgabbii nagaa waan jedhamu san feetu kan nagaa fi tasgabbii san barbaadaa jiru Oromoodha. Akkasuma hoggantoota siyaasaa gartee kan Oromoo kan akka Jawhar hagaarraa dubbiin kun akkasitti ukkaamsamee cal'ifamuu ilaala hatta OMN illee hin gabaafne jechuudha. Guyyaa afur hin gabaafne jechuudha. Waa'ee fakkeenyaaf hidhamuu ijoollee qeerroo kanaa eedota Jawhar kana hagammaatti hin gabaafamne jechuudha. Kana jechuun maali tasgabbii mee karaa kanaan rakkinni hin dhufini akkanumatti yeroo allu fakkeenyaaf maaliif kana mul'atu kana jechuudha. Jawhar gahee isaa baataa jira uummanni ammoo gahee isaa baatuu qaba. Hoggansi gahee isaa baataa jira uummanni ammoo hoggansa isaa eeggatuun ammoo uummata qabdi jechuudha. Waa'ee tasgabbii kan Oromoo fi Jawhar qofaadha kan hawwaa jiru. Wanni ati yaaddu tarsiimoon isii bakkuma gaafa dura Haacaaluu ajjeeftee hoggantoota nama siyaasa jedhame guutuu qeerroo qarree hiite san tarsiimoon isii bakkuma san jira. Bakka san daddaaqxeetiin akka taatu wallaaltee way aangoon tiin harkaa baati aangoo ofiitiif sodaattee gallakkifte. Amma Jawhariin waan yookiin nagaa barbaadaaf yookiin ammoo biyya san lakkii meegana akkas goona maaliidhaaf gadhiifte si'a. Xiqqashoo amma bee daadarkoo inni hafuura fudhannee itti deebinaadha. Kanuma jechuudha tarsiimoon isii amma Jawhar yoo kaadheessee biyya keessaa ni bahaa sodaatee yookiin ammoo waa'ee siyaasaa kana keessaa ni baha kanaadha ammoo wanni isiin fakkeenyaaf eedota Jawhar wanni isiin hiituuf jechuudha. Kuni hundinuu hin taamu waan ta'eef hoggansa ofii eeggachuun uummata. Oppodiyoo irraa abdii maal dhiisa. Tarsiimoon isii tama mallas irraa barte tama wayyaan irraa barte. Kanaafuu jarri gartee waan wayyaaneen mallasaan fakkeenyaaf ofii uummate wanni ofii uummataniitiin ofii gartee godhan tokko waan hamaallee ta'u haga tokko tartiiba qabaa jechuudha.
jarri kun ammoo isarraa barate waan ta'eef isarra gowwaa ta'aniiti kan isaan mul'ataa jiran jechuudha. Namaaf rifaatuu dhabuun dhiiga namaatiif waa takka naasuu dhabuun Oromoon yeroodhaaf cal'isuu kana keessa fayyadamanii haala saniin nu miidhuu danda'an jechuudha. Kanaafuu Jawahar eedota isaa hidhuun haggaammii isarratti godhamuudha. Jarri amma iyyuu laal mala biraallee baasuun beekamee laal bakkuma gaafa dura Jawahar dubbatee zamanjoota kiyyanirraa kaasanii namaarsanii haa jedhu jeequmsi haa ka'uu besa amma kanaanillee kan naannawa amma kanaayis waan fakkeenyaaf Jawaharii wal qabatu kanallee maaliif Wallagga keessa qofatti tahamaadha wanni kun amma Wallaggaan qofatti maaliif tahama yookiin Shawaa bakka amma gartee itti nama fixaa jiran kana qofatti maaliif tahama eeriyaa naannoo hundaa gahuudha qaba bakka hundayyuu yeroo Jawahar akkas jedhametti Harargee Arsii Baalee Jimmaa fi Wallagga bakka hundarraayyuu jeequmsi ni ka'aa jeequmsa kakaasan jenneeti haala saniin qeerroo gartee xiqqashoo sabboonuu qaban hunda isaanii dhooyina kanaadha amma hawwiin jira jechuudha malee mee sababnummaan eegdota Jawahar mee dhiisi qeerroo kaawwan illee hidhan ayyee jeequmsa kaasu bara yeroo jeequmsa kaasu waan rafe wayii kaasan jechuudha amma isaan waan rafe wayii kaasan jeequmsa kaasan jechuudha. Eedota Jawahar mee maal kaasan maal kaasuu deeman maal waan rafe wayii maal kaasuu deemanii hidhamanii eedota Jawahar fakkeenyaaf. Kanaafuu hedduu takka nama aarsa hedduu nama jibbisiisa akka itti Oromoon jiruu fi haalli Oromoon amma keessa jiruu fi wanti godhamaa jiru hedduu takka nama jibbisiisa jechuudha. Kaleessa ka miidiyaa fakkeenyaaf Oromiyaa Eleban gabaaseetti jira namoonni hedduun waa'ee kanaa maxxansaatti jiranii guyyaa 4 callifamu iyyuu kun ammoo waan abdii namatti horuudha. Oromoon uu jedhee afaan tokko yoo iyyeeyyuu akkuma jaarraa abbaa gadaa jedhe san Oromoo yoo cal'iseeyyuu ni moo'ata akkasuma yoo dubbatellee ni moo'ata. Cal'isuun bar irraa sadhumaatiin yoo dubbate san caala moo'ataa jechuudha. Kanaafuu Oromoon akkanatti uu jedhee sooshaal miidiyaa isuun ajandaa biraa kan gartee waa'ee garagaraa dhiiseetiin waa'ee ufii waliitii walii iyyuun kun iyyuu furmaata guddaadha jedheetii yaada kanumaan itti fufuu qabnaa jechuudha. Iyyuu sagalee keenya addunyaa dhageessisu haala sanii yoo itti fufne furmaata ni argannaa jechuudha. Kanaafuu qeerroon biyya keessaa ammoo Jawahariin dagatina ajjata akka har'a faasiniin jenna kan Abduu Moobaala biraan qophii biraatti wal deebinutti nagaannaa tura.